qabeetiin akkas fudhee mana isin irraa baate sanitti deebisa. Dhalaa harka xiyyaanitti fitu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaya fayyaadha. Numa jirtanii kanneen muslimaatis kanneen kiristaanaatis kanneen kaabaa fi kibba geettanii daawwatan akkami nagaya fayyaa qabdanii baga nagaan jiraatanii isin jaa warroonni chaanaa kana maalaa ta'an. Soban geetu ijaalanna sirraa naftu amma buukee. Maal jettan isin? Afnu yeroo gaamu. Waa dubbii qabdanii. Akkam isaa wayiin na dhibu jira. Ayyee. Ati fagaaf sun si bira deeme. Ayyee. Akkami mucoon teenyatu ni hoo? Ifraan teenyatu dalagaa harkatti hoo? Dalagaa na itee jirta sila. Dalagaa as dalagaanis taa'aa hidhamamte akka duuniti miti. Haaya hoo? Dalagaa waa muduraa ni neewu. Inni muduraa dalagaa. Dalagaan neene? Inni. Dalagaa dhabamee jechuudha. Dalagaa ni dhabamte ati dalagaa hattuu keetti faltiiseetti ilaalleeti. Falmaafin ati seenaa Seenaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalamu warahmatullah. Haaya. Seenaa. Akkami Naasir? Nagaa. Nagaa. Fayyaa galata rabbi. Isaa baateera? Asiin geela jiitana dhukkubee bara isinirratti salaamadhayee naalees garagalee. Tolchite. Absi gitaa Iftuu. Intala obboleettii jagaale eessaa si geessee harka maal lafuuta eessaa si geessee eessa raabattee dhuftee har'a baatii meeqa? Yaan bannee bara karaa wallaalaatiin bas yaan Akkamitti hin baddini? mucaa tokko hojjeanii akkuma dalagaa Baritti lafee heetiin dalaala sirraa kafalee rakkoon keessaa si fuudhe san ni yaadatu. dhugaa obboleettii yaqaan bagaa keessaan muute Ni irraanfatte. dhugaa heeti Mana arabaatii dhiira jedha baddee ammaalee siin jaa akka obboleettii tiyyatti akka obboleettii tiyyatti qote si yaadeetiin maallaqa sirraa kafalee hadallaalaa sirraa kafalee karaa si fide sirraa kafalee na bira jiraadhu siin jee bakka dalagaa si geesse achirraa dhiira jedha baddee arabaatii meeqa jirta. yaa obboleettii yamee Amma waan biraa hilmaan barbaadu'an maallaqa kiyya qofaa sirraa. maallaqa kaseefin kan obboleettii Maallaqa kiyya hadallaalaati kaniin dallaalaa kafalee hayyee kaniin taariba erga bishaanirraa baate asi fide hangasumaan barbaada hilmaa biraan barbaadu amma takkanaa dharaa'uun barbaada. tamam seefin Ammaa kanatti seefin kan nayyee obboleettii ammoo banne obboleettii yaalaa lagee fal seefin hima akkamittiin badin akkamin namni banne obboleettii raqama kiyya sammuu isaa qabda. ni wallaale raqama kee ni wallaale telefoona irraa fudhata Raqama telefoona irraa fudhata hin qabu waan mataa Itti yaadeetiin jawwaala siibitee jechuudha. Hin qabu Kana irra telefoona. dubbistaa guyyaa dheedarraa hidhatte. narraa fudhata Kana telefoona hin qabu karamtitti bira daleedullee ni hidhatte akkaan mana sanillee dhaqee hin sirnaan. qabu telefoona hin qabu telefoona narraa fudhatame telefoona kee kiyyaanii mataa isaanii qaba telefoona hin qabu amma obboleettii asii galaan bannee maallaqa kee Mee dhaabbooti? Mee dhaabbooti? siifin kan maallaqa kee rakkoo qabu obboleettii agaalee ayyee Wal deemusan. Eessatti? waan tana taateef jecha Bari na Wal beekanii? ayyee Anaa bahararraa isii jadiidhaa bahararraa baasee jechuudha rakkoo isiin keessa jirtu. Yaa obboleessa kiyya naasir keenya na dhagee Si dhaga'uutti hin jiru. osoo isiin bahararraa buutee jechuudha. Dallaallee akka fedhe godhuudhaaf itti taphatu deemuute ani rakkoo san keessaa baasee isiin tun arra obboleettii tiyya xiqqoodhayyee. Asitti. Michoota dhaqaamaa kana godhe malee ijoolleedha. Isii jechuun ijoolleedha qaamaa isii kana godhe malee akka obboleettii tiyya jechuun. Hayyee ati galatoomi ulfaadhu. Yaadeefi Galatoomi ulfaadhu. Wanta Maallaqa kaa jira. Wanta kaa jira. Mana nama isin jirtu ani beektaa? amma mana nama isiin jirtuutiin beeka. Mana dallaalaatiin mana kiyyarraa oofee mana dalagaadhaa geessee dallaalarraa kafalee mana dalagaa geessee tilifoona bitee harka kaayee fi tilifoona bitee harka kaayee naadoo wali kanarratti kiyyarra naadoo wali ijaazaa guyyaa na buutu baatii guutuudha baatii rabbaati ijaazaa guyyaa baatu anaas dhufee si fuudhaasi jeen wasu torbaan hin ga'in mijoota achii badde Mee dhaabboo dubbiin sanii miti. Ani amma tanaa miti hoo. Ayyee. Ahaa. baatii har'a baatii shan Waatu jala waatu jiraa jan. Ayyee. Eddaanuu. Aboo. Haa. Dheengaddeedhaan. Wanni ati akkas jettee kan dubbii quban qabu. Micoon tun mana keetti kan isin jirtu isin quban qabdu. Mana gurbaa kanaati kan isin jirtu. gurbaa kanaatu chi baasee fide moosira obboleessa kiyya gaarii Haa. atillee dhalaa hojii dhalattee jirtu Dhalaa jiranii. haati dandeetti dhalaa Akkasuma. yaani si baasee fide moo nan dho'isin anni obboleetti tan teeteyaan ati baastee fiddus Waan akkam qabdan. dhalaadha dhalaan jechuun Isa wanti. akkuma harmi gaditti moo itti taphatte moo
nama biraatitti taphatee si fide moo nama harkaa fuute akkuma isiin taatee hin beekne baran. Milyooni nama biraas natti fide isi tana. Eega natti fide booda ani wal jaalatan. Osoo wal jaalatan bakka dalagaati na bira ol dhufan. Ani magaa waan itti jaafis hin qabne jecha mana ni qabaa meeqa. Karablee mana karablee ni galaani mana kiyyaamte mana namaatiin galaa. Sigaltee eega milyoon takka mana arabaati. Ati yaani mana ni qabda. Amana ni qabda. Mana ni qabda jaartiin qabdu. Jaartiin qabne. Isin tu yoo isi jiraatu jirti. Isi bakka dalagaati mucaan tokko na bira fide. Eega na bira fide booda miljoo tana gaa kana bakka ni jaaladde jeeti jaalla isi tana qabu natti hime. Aboo eega jaalatte. Amma rakkoon qabdu kana bakka yaanniti isaan maal lama walii galgalallaati galte. Isaan lama wala dubbii isaanii wala faan deebite. Ani maalla hanganaan fadhaa hanganaa wala kan yaadatu. Namni galaanni fuudhee oomichaa qabata achitti hin deemini wanni si bira fideemi akka fide wanni isin si gaafatte ati jaartiin qabdu eefa fide eessa jiraachuu jirti siin jette. Mana jiraachuu bitta. Si jaartiin qabne si bira jiraachuu jirti. Akkamiin godhanii firaan gabbaasa obboleettii jiin dhaadhanii. Hayi obboleettii jidhaalatti bakka dalagaatti barbaaddee bakka dalagaa maan kaayin dalagarran keessu. Dalagaan dalagaa isa dalagaa ta'a. Eenyu fayyaafatte boo ganama galgala dalagaan dhuftee ijoollee dalagaa keessatti hin jirru. Ijoollee dalagaa keessatti gaafa keenya manni kun dalagaa tana maallaqaan dhagaati. Ati maal eegala qotu dubbii tana. Maallaqaan dhaquu bar naasir jechuun naasir anaa itti fidaa jira dhalaa. Ayyee. Dhalaa itti fideetiin nama meeqa jechuun. Isa dalagaa. Isiin as jirti osoo dhagayaan angurra isii qabeetiin akkasuma micciira isii fuudhanii. Amma kaa. As jirti guyyaa isiin dhufte san osoo dhiifi jechuun akka naasir akka naaf isiin wal beenu quba qabaate. Naatiin boqol akkee hojjetii. Asii quba qabaate anis asitti quba qabaate gurra isii naasir isaa deemee dalaala geessa dhalaa. Anti jaafuu mana dhugumaan siimame eega mucaan amaanaa na fide booda ayyaasuun makana irraa nu daadde. Kiyyaa mijoo fuudhee kayyoo lafa jetiin haati. Anumaa sodaatee. Ansumaa daadde on. Ifumaa faroora bira jirta. Ifumaa yaada bira jirta. Haroo tokko siin kilo nagala qatiin ani. Kamitti akkana nan godhini. Waan xiqqoo nagala. Dengata waan isin jee jira bar. Dengata guyyaa sanii fi mana dallaalaa geessite malee osoo silaame biraan dalagaa dheeyte mijaan tura. Hayya dalagaa hin geessine miti. Maallaqa namaa sirraa feena waan isin irraa qabdu lafa kaa'eef. Maallaqa isii waan isin. Qabdee taa'u jirtan akka isin dalagatteetillee akka isin gartee fayyadamtee ifillee jirtee waan namaatillee firaa waltee gartee bu'aa namaaf warra isaaniitiif illee buufne qabdee taa'u jirtan maali sababni qabdee taa'u jirtan kun yoo maali. Meemaan waan as ga'e waan isin himu jira. Nagee rabbii haatee naa hin lolin waan laan dhageessee waan obboleessa kayyaa. Sigaltee waan naawwatu haa tokko isin qabdu taa'u machi miijoon dhufte mana kayyeetti. Ammoo waan isin irraa qabdu miijoon isin lamaan hojii dalaguu gura malee ani isin irraa qabuun qabu. Sigaltee ammoo waan irraa qabdan anaa kafalaa. Anaatu kaa kafala. Ambar micoon Bajii tan hunda anummaan kafadhu taate. Ni kafalta. Ni kafalta. Anis barnumaan kafala intala dhalaati intalti tuni maallaqa san gartee isiidhaanumaan kafala anis mataa kiyya. Isiin tun dhalaadha. Ukama dhalaan hin ta'u. Garuutu mana keessatti mana osoo jaartiin qabne ol naqattee waanumaati isii hojjechuu jirtu. Wanni isiin akka mataa lafa qaqqabdee deessuu na dhageeffadhu yoo nuti namni isii dhufee asii gabbee waan mana keessaatti lubbura dhaabbattuu fakkaatti. Yaanni namaatis garagara. Maaliif nama kanatti waan akkasii dubbattee rakkina keessi jirtu himatta jettee lubbura dhaabbattaa fakkaatti. Micoon mataa ol qabattee namatti hin dubbatu. Dalagaa kana maaliif hin dhaqin? Maaliif wanni hin ta'in yoo namni jee dubbate hin dubbattu? Ati jechuu gabaabdumattu namas keessaan qabdu isii tanaatu kun lafa hin beekne jechuuf immoo wanni manatti awwaalta teessuuniif kan dalagaa hin geessin bakka dalagaa hin geessine dalagaa irraan keenye akka isiin dalagattu hin goone jaartii qabaattee jaartii teetii hojii mana keessa jiraachuu hin jiru ollaan biratti gabbaatee halkan ollaa bira boo hayi halkan qooyi wayina dhibeessi manuma asuma keessa hojiin jiraatan moo sila. Maali as keessa hojiin jiraatan bakka dalagaatiin galaati wanti akka dubbii gara wattuu hin jettu anina. Halkan jee qaalichi rafeeti. Tarree kanarraa akka tarree isaanii tarkaanfatee wilumaafuu maamilaan godha dhajeef hin ta'e dho'ituu isii guduunfee jee. Ati maan tana dhageeffadhu hagartee galaanni fuudhee oomachaa qaqqabataa jee. Ilmi namaa kun. Hagalaanni fuudhee oomachaa qaqqabataa ati yaaduma keetii yaada biraati malee wanni dalagaa irraa taa'u jirtuuf amma dubbii dheertuu osoo hin taane dhageessa. Ani siidhaan dhaabbuu jennaaniin dhaabbatte malee nama amma lafaa ka'ee bakka tanatti isin lachuu hidhatti gursisu osoo biyya tana ni beektaami. Biyya tana ni beekta. Dhiiraa fi dhalaan takka jaartii teetu yoo taate yoo waraqaan qabaanne waraqaa jaartummaadhaan qabaanne asii kan waliin ta'u kana ubii ta'eedhaa keessan baatu. Tehee yooree intal dhalaa tana osoo gartee sibira fideen sibira jirti dalagarran kaayin
maallaqa isii kanoo laal an si wajjin jira naafeti waliin jirra jechuudhaafin an dhaabbu isin jennaan dhaabbattee malee nama amma lafaa ka'ee dawwalee maallaqa isii san akkana siifi isirraa illee fudhatu. Baatii meeqa baatii jaa'eefa jalaa batte amma dura natti himtee jirti micoota akka akkana jalaa batte naan jettee micoon miskiina fakkaattee suurallee kaafadhee jawwaala keessaan qabu silaa suuraa tana namarra teergee naa barbaada nama kana jaanii jettee turte osoon tanaa beekee jechuu osoo ati mana keessa qabattee taa'uunii baatte osoo dheengatta guyyaa dabreessan isiin bira akkana maallaqa namaatiin akkana fidee tokkollee taphatee kutu jettee natti himte an silaa ifiifu maallaqa sana irraa kafalee bakka san akka isiin takka dalagaa dhiitee maallaqa namaa sun irraa kafaltuun godha. Ati maallaqa namaa sanis cal jettee irra teessee osoo maallaqa namaa irraa kafalin akkanuma cal jettee mana keessatti isii ol galfattee wanni teessu ayyaanummaa keetuu naan galle wannumaa natti taatee naan galle. Amma asirratti waan hin siimuu jira. Si galtee lolloos waan kutaa ka'ee jalaan turuus hin qabnu. Miyyoon dhugaan eegana dhufte amma maallaqa namaa illee natti nimne eegammoo miyyoon gaa haati maallaqa isii sanarraa qabdu taraa kafalte. Itti as baate isiin amantee gidduu kunoo beekadhu miskiina tokko isheen itti qaanfachiisan gubbaa geentumanii. Mee callisi boo dubbii sirraa qabu. Akkasii mee dhaabbatis ati dhagee namni lafa beeku baatus nama beeku baatus afaan Oromoo ni beekta nama Oromooti kan bira dhufte kuni dalagaa nana qeettee firaan dubbattu dalagaa nageessi jettee firaan dubbattu maali fayyaan qabdu dalagaa nageessi duboore amallaqa isillee bas yaani jalaan banneeni ummata arabaati walillee ummanni arabaa irraa ganna baase sababa sanii yaani mucaa Oromoo tokko argadde mucaan Oromoo sana beekte telefoona illee warri arabaan irraa fudhateen qabu telefoona obboleettii xiyya jalaan badu rakkoo hamtuu ka isaan abaabte Rabbiin kaalinni hamtuu isin agarsiisini waan san taateef jecha obboleessaan illee dalagaa nana gijaa jechuun waan dubbachuuf jira bas dalagaa nama duraan dhufnu maaliin taa'u jiru malee yaani sanii miti waanuma biraatii malee atis wanni sumatti tolteeti. Waan ati tolteeti. Akkatti biyyaa baane akkatti ganda keessan biraa baate waa meeqa baasitee tolteeti. Jee akkamiin ta'an gabbee karaan Jee tokkoomi. Jee jaamiti. Jee tokko namni wati. Nama yaani nama akkanaa jedhin gaafadde hin beeku naan jennillee. Keefi nama akkanaa jechuudha miti bar. Hin beeku ree gabbaa. Dalagaa nageessa inni kun. Dalagaa nageessa. Jaartii qaba. Nageessi jee. Qabu jaartii. Jaartii qabu. Ollaan maddiin ni jira. Hin agarreen Allah. Ollaan maddiin jiru. Duuba ni yeroo qaba ijaarsa kee hin taane obboleessa kee hin taane beeksisa jiraatu jira. Mucaan saayii biyya obboleessa kee bira na fidate. Ayyaanii gaa khalaas bakka gabbaus bakka ani deemu beeku. Bakka tanaan seenaa. Isumaa'u kanamatti ergate yoo. Isumaa'u akkana godhi haala kanaatiin firaankii irratti hojjedhu fidi mana naa fidi jetteeni kafaltee nyaachiftee. Miskiina boojina malee seenaa kafalan. Miskiina boojisa. Ni boojisa. Mee gattaa'e harkaan gattaa'e. Harkaan gattaa'e. Harkaan gattaa'e saayinsii fuudheera. Mee harkaan dhaabbu maallaqa. Akkana. Isii miti kawee jiru isaa. Maallaqa fi obboleessa anaaf seenaa kafalan. Maallaqa seenaa kafalan. Sanii miti boo. Akkamiin dhalaa jechuun micoo daa'ima tana fuutee jechuun mana kan kee keessee baatii namni ijaa tokko torbaan tokko teessisu dhiira qoftiin mana keessa yoo ni buufata illee sii dhiite baatii jaaba nama hashagi jechuu bari isiin nama du'ee miti bar isiin nama du'ee osoo dalagaan geessin mana keessatti hidhaa ta'u jirta. Arra osoo dalagaa seente gaafa san doralla dhubba namatti hin geesse arra ilaaraan tanaa osoo inni firree jiraatte akkam warra isaanii sana kanii fi rakkoo biraa deemtee jechuu biyyaan baatana dhufte. Warra isaanii san rakkoo keessaa baaftee jirti arra isaa. Baaftee tira baay'eessitee miire. Duuba obboleessa kiyyamee akkamii Amma kee. hanga maalleena hanga bahar irraatti nama fidu ni beekamu hin beekamu. Niin beekamta. Bad ni beekta. Amma yoo akkam goonee miskiintitti maal yoo akkam goonee falli jira. Isa kana laa. Amma fallekkatti jiru amma fallekkatti jiru. Gubbaan waan biraan kan isaa qaban saati. Maal waan biraa isa keessa qaba waan jiru si dubbadha. Naannoo guraaban. Haasiin garuu haasiin Ati garuu. mafalan nagaa batteemi. Falaan si deebisama. Fala bakketti akkatti falaan gira beekta. Misi miyyoon dhufte nama jetteemi. Eegama. Barati ni hasheeyde bar ni hasheeyde bar waan kanatti dalagu jira ansi ni beeka. Nan beekta. Sin beeku bar si arkee. Nan beekta. Kala kaniin beekumi. Ansin beeku si arkeeti sin beeku. Akkana malee. Laakiin ammoo ilmoo daa'ima tana fidde hasheeyde maal tana. Amma ati akka nama hateeti bar akka nama hatee hashagee dhokaysee deeti. Hattuu ta'e bara lamaan ta'a. Akka nama hatee hashagee dhokaysee deeti. Ayye
Lubbuu hanga sanitti yoo ni warri isaanii dawwalee gurbaa isii as fide san dhage ana waan ati faan keessatti taatus maalitti hin beekami isiin siyaada kee haatee hojjette maaliif beetini gurbaa as fidee as kaa'e san siitu fidee as kaa'e akkana jiibaa fudhu jettee ni mala dhoyitee fi maallaqa kafaltee isitti ergitee isii tana awwaaltee baatii jaguutu mana keessatti hiitee taa'u jirtaa moo mee naa himi. Anggurban naabisa. Maallaqaan ergatte ni bitte. Naabisa wal beeka malee. Wal beeytanii haa isii fidi asin naa hidhetteeniti as biratti dhiisii ammaati waan fudhattee mi barcaa kee ishee guuttatte. Baafadhu jetteenii isa baafachiifte. Ani waa takka waan isa irraa fudhate hin qabu. Aboo maallaqaa nyaachiftee mucaa Aboo anchikiin danda'uuna mataan nyaadhamee jiraatu firraa namatti yaama maallaqa xiyyaanaa qaraqama mucaa. Nama kamitti yaamtu? Hin qabdooti. Nama kamitti yaamtu? Haa raafuu haa maallaqa akkaataa inni godhu jiru mijoota namaatiin beeku mijoon mataa waliin qabatu akka inni itti dalagu jiru. Maallaqa naa kafala. Mijoon makluuqa. Anaa kafala maallaqa. Hai qaama guddaa kan inni waasee bira taa'u jira mijoo. Anaa maallaqa kafala. Anaa maallaqa kafala. Anaa maallaqa kafala. Isin dalagaa isin ta'e afraa kafaltu waa. Mijoon mudur waan magaalaa hin beekne jechuudha. Hayyee maallaqa isinii kafalta. Baatii jaallamni fidee magaalaa. Hawaasee taa'uun jirta malee baadiyyaatti fixee magaalaa fixee bannamni.